ashama kabajamtoota keenya hordoftoonni asumaan warroonni hordofaa jirtan asumaan ibsallee dhufe yoo dhiifama gaafadhe asiin immoo xiyyeeffannaan keenya xiyyeeffannaa dachaasiin mucaa zaalima kan harkaa mucayyoo sanuu fi dachaasiin harkaa baasuudhaan zaalimni yeroodhaaf nama soba malee yeroodhaaf nama azaba malee fuuldurri isaa hin milkaa'u. Nuti waan gochuu qabnu akkasiin jedhe mariin ija tokkoon qalbii takkaan yaada tokkoon ijoollee tana waa hedduu wal qabate jechuudha. Maammeen wanti inni kanatti abdiin wanta kan godhu abdiin wanta kan afaan gaara nama hin godhu beekta. Maammee dachaasi waan takka godhuu hin danda'u. Maammeen jechuudha. Wanta gochuu hin danda'u laa. Maaliif beekta? Waan isa booda hin beekama madu. Dubbii waan na godhe san Hulaataa guutanii mana dhufanii hulaa kiyya irratti waraabanii darajaa guutuu waraabanii hulallee waraabanii abdiin as gala jedhee tamam guyyama har'aa kana yeroodhaaf malee akirri isaa immoo harkuma namatti kufa jechuudha. Abadan. Hin oolamtu. Wallaahi inni naqabee addachaas gallakkifamuu qaba. Maali? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni Abdii Oroo bakka jirtanitti nageenyi koo isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Arraan tana akkuma isiniin jedhee waadaa isiniin galee ibsaa bira dhaqee jira ibsaa bira jira jechuudha amman tana. Kanaaf wanti waliin jennu salaamtaa asumaan hordoftoota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenya baga jiraattan. Naga maal qabnaa mi'oonni gadheen nu rabbashte. Salaamtaa asumaan hordoftoota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenya baga jiraattan. Naga maal qabnaa mi'oonni gadheen nu rabbashte. Almuhim inshallah rabbi jedhan warka seenaa jedhee namti qabaa maal jette namti giyya. Bareeda arraan tana akkuma viidiyoo duraa irratti dhageette jedhee abdii qaba. Wanti ani arraan tanaa dirqamee sitti dhufeef irra hedduun isaa yoo sitti kaballees taate dhiifama siin jechuu dhufe jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti jechuudha. Tole ayyee ani duraan illee sitti naarree dhiifama raafi badirraayis hafi ani gama koteen dhiifama sii godhe duraan illee karaan taane fiine atis immootu haguma aartee dachaasiitti waan maamee sharka baasa jettee aarteeti malee waan biraati midhaan immootu maal si fakkaate ate akkas jettee dachaas maali jennaan mucaan kun miskiina beektan dhugaa rabbi yoo taate garaa laafa namni garaa laafa kun beekta yoo mammaa isa oromoo tokko malee harka qullaa yeroo ate akkasiiti dachaasi dhugaa baay'ee nu miidhe nu bira dhabamuu isaa maaliif sababa keenya qaaliidha. Yeroo hedduu yeroo dheeraa wajjin turre illee atis beekta. Sanii adda fiinee waan akka godhuu hin dandeenyu. Mucaan kun mana an beeku sanii ni jijjiirate. Mana sanii jechuun manni maatiin isaa achuma jiraachuu dhabu mucaa bakka biraa geesse. Dachaas hafee micoo obboleettii Zeenab rabbii kee gaafa akka itti arge. Dhugaa rabbii moonni kun karaa si barbaadu jechuudha. Maal si fakkaate namni keessa nama beeku mana kiyya beekame hulaa asiin seentee baatuun beekame maaliif hin hojii nyaatee dhuga hin beekame duraan illee ni beekta. Micoo fuudhee dachaas wajjin qabuun isaa kun tuuffi karaa na barbaaduun akkaataa na argachuuf garuu gaafa durallee kararraa nama isuudhaaf micoo hojii walii galanii masarati isa wajjin walii galanii badii aggas ga'u san akkan maatii kiyyarraa jireenya namaa keessaa ba'u na godhe. Rabbi galanne isaa ga'u sii fi dachaas fiidanii walii gad fiidanii ani isin harkaa badee jechuun dhagaye. So walii gad fiidanii akkan argamee fayyee maatii kiyya keessatti beekun har'a isii wajjin haasa'u kana godhe dachaas fi galata rabbii wajjin jechuudha. Rabbi waliin. Si galee ani haguma yoo sadii kanallee haguma naaresitti iyye malee hamtuu fi miti ati illee jecha na deebiftee jennaan
sanisitti iyyee hamtuu fi miti kafachuu siifin fixa hamtuu fi miti amma karaan nu baasu yeroo hin qabnu si galeemi akka mucaa yoo godhaa jiru agarteemi. Wallahi baay'ee na gaddisiisa dhugaa rabbi dubbachuuf hedduu ilmi namaa tokko dhugaa rabbi obboleettii qabaachaa obboleessa qabaachaa akkas nama godhuun kun maal eegata mucaan kun gaafa akka qabamu hin beektusi. Wallahi dhugaa rabbi dubbachuuf abaarsa hordoftoota irraayyuuf naf. Alliisi kan abaarsaati miti akka dhufee harka keessan hin beektu ati hin beektu akka harka keessan. Ifa kana bar kuni zaalimni yeroodhaaf tula zaalimni yeroodhaaf malee akirri isaa immoo harkuma namatti kufa jechuudha. Abadan. Hin oolamtu. Isaa hin oolamu. Maaliif ati akkuma hin deemu nama hin dabsin karaa nagaati hin deemu. Hindidha rabbi si waliin jira boo. Saa dhugaa. Si galee arge basaastuu akka inni nu jala facaasillee argee. Meeshaan siif kaasa dhugaa rabbi dubbachuuf yaa ibsa'a. Ani irraan tana wanti dirqamee fakkaaf dhiifamallee si gaafadheef maaliif namni waliin jiru tokko gargar fiigee faayidaan tokko nuuf hin jiru jechuudha. Maaliif waa hedduu argee jechuudha. Wanti ani argee ani gaafa dhiyoo tanallee dachaasitti illee sagalee ol kaasee dachaasii hedduu wal dhabne sababuma gochuma kanatu dhufa jedheeti. Tamam. Ani yeroo mataa qaqqabadhee deemu kana fakkeenyaaf iccitii waa hedduu garaa kee keessa jira jechuudha. Akka wanti kun dhufullee dhibbatti beeketi. Maaliif Muhammad isaa miti. Ka isa duuba isa ergutu jira. Kam awwaliin agarre kana. Mee fiixaa baasani. Kanaaf fiixa tokko wanti isaan baasan tokko jiru. Kanaaf har'aan tana wanti si bira dhufeef gargar fiigurra dhugaadhaatis bakka hedduu deemtee bakka hedduu akka barbaadaa jirtu hatta askaroota birallee dhayxee akka waraqata galchite kana guutuu quba qaban. Garuu immoo namoonni ati wajjin deemtu eebaluun siin jechuu hin barbaadu. Namoonni ati wajjin deemtu namoota sirriiti miti. Maaliif dhaaduun inni guyyaa dhiyeengaddaa fakkeenya kaleessaa san viidiyoo irratti dhaadate suni basaasota dhalaa ta'ee dhiira ta'ee magaalaa keessa gad naqatee jira. Kanaaf afachuudha narraa fiti. Kanaaf nuti immoo karaa dheeraa akirri jechuudha. Dachaas osoo ani itti osoo Muhammadiin narkaa hin baasin jedhuun narkaa baase. Kakana qadara ilmoon dhiiraa ni qabamti. Aadii fakkeef gadheen immoo bakka hunda yaani gadheen ilma nama galaafatti. Ilma nama qabdillee homaa miti ture. Garuu immoo ka gocha akkasii dalagu qofatu fuuldurri isaa immoo maal akka ta'u waliin dheeyna. Nama hedduutu akirri isaa bade. Kanaaf har'aan tana anaafati. Mucaa kana harkaa micayyoo baasuuf dachaas hin baasuuf dachaas dhugama nama miskiina garaan isaa qulqulluudha. Kanaaf dachaas wajjin dhaabbatuun dirqama kenna. Maaliif ani achitti anaayyuu ani amma wanta ani murteesse akira dubbii maaliif ani achitti na qabateeyyuu dachaasiin osoo gadhiise abdii guddaa qaba. Maaliif dhugaa rabbii dubbachuuf maaliif nama dachaasiif yaadee tole maammiif yaadee harkaa gadhiisisan Muhammad deebi'ee suma sanuu nyaatee beeki. Silaa galanni tokko nama isaaf galata oole tokko deebi'ee hin nyaatu. Kun jechuun sarummaadha. Gadhummaadha. Kanaaf telefoon dhiisi na dhageeffadhu gurraan. Dhagaan jira nama na barreessaa jira. Ayiwa ni beeka. Hedduu adduun bilbila cufee taa'aa jira. Wanni na barreessaa jira ni bara akka information. Kanaaf nuti osoo oollee hin bulle halli tokko yeroo akkana siin jedhu kana iccitii alatti baasii fi nama wajjin mari'adhu osoo hin taane. Alatti baasa. Fakkeenya siin jechuu barbaadeeti. Fakkeenya siin jechuu barbaadeeti. Tokkummaadhaan iccitii keessoo keenyatti dhoofannee jaartii keetillee tasgabbeessitee hedduu aaraa jirte jechuudha. Isin nama raachira. Isitu akka isin si maraachaa jirtu quba qaba. Maaliif dirqama sun. Kanaaf obsaadhaan obsuun osoo wanti tokko hin banne osoo wanti tokko hin raawwatamne osoo ijoollee tana inni hin miine mucaa kana to'annoo jala oolchine ijoollee tana karaa baasuudha. Abdii keenya Akkam jette kanarratti? Kun sirri karaa sirriiti. Dhugaa walii galuun namni walii galan alaa galan jette Oromoon.
walii galuun namni ammas udaan marii qabuun ajaa'ama dhuufuun marii qabduun ajooytu Na jooftu. si galee maammee yeroo dhafi malee tamam yeroo dhafi malee maammeen harka keenya hin gala Wayi. kana gubi gala Kana kana waan shakkiin. lubbuutiin itti dabarsa malee Kana hin shakkiin. hin beektaatis lubbuutiin itti dabarsa malee maammeen harka keenya seena rakkoon qabu. Harkuma Maali? keessa seenaa yoo akira maaliifi ani hedduu akkatti naqamanii jira basaastonni. Uumaa takka sin gootu absir dhiisi kana uumaa sin gootu. Tamam. Wallahi mataa Kanaaf qabdu ta'e. ani immoo du'a malee wallahi inni naqabee addachaas gallakkifamuu qaba. Maali? Alifi waa sodaatuun tokko jiraatu qaba. Sodaatu jechuun ilma namaa sodaatu miti. Ati waan tokko fagootti waa ofirraa sodaadhuti waan dareedu isaan karaa qulqulluutiin dalagi. Amma ati ka fagoo ofirraa jedhami. Ol lama keetu ofirraa jedha. Maaliif Akid. waan hin beekamu jechuudha. Akid. Haa ta'u garuu daftee harka nganii wansi jechuun wansi jechuu barbaade. Wansi jechuu barbaade. Laa dabe. Inni lama ammee inni zaamaa gochuun ni mala beeki. Nama Kun kana zaabaadha. zaamaa gochuun ni mala. Yaani Waan nama ajaa'ibee zaabarre viidiyoo ammaa wanta jedhe mana dhufee darajaa irratti namoonni ala waliin gallu jechuun ollaa hin jiraami. Gochi kun akka raawwatame dhibbatti namoonni hunduu ni beeka. Laa telefoonan barbaasan konkolaataa baasan deemanii wanta akka konkolaataa guutanii ijoolleen dhiira ta'ee Muhammad maaliifi akka mana keessa hin jirre ni beeka. Konkolaataa guutanii mana dhufanii hulaa kiyya irratti waraabanii darajaa guutuu waraabanii hulallee waraabanii abdiin as gala jedhee tamam guyyama har'aa kana. fayyadame na amin maammee dachaase waan takka godhuu hin danda'u maammeen jechuudha. Wanta gochuun ni ta'u laa. Maaliif beektaa waan isa booda hin beekama madu dubbii waan na godhe san balleessuu fi Waa hedduu wal qabate jechuudha. Maammeen wanti inni kanatti abdiin wanta kan godhu abdiin wanta kan afaan gaara naman godhu beektaa. kanaafi nuti waan gochuu qabnu akkasiin jedhe mariin ija tokkoon qalbii takkaan yaada tokkoon ijoollee tana baasuu qabna. Mee dhalaa maaliif dhalaa qaba hayyee? Hayyee dhiira qaa qabu. Dhalaa sababni inni qabu fakkeenyaaf dhalaa yoo dhiira dachaas yoo qabne anaaf atillee akka dachaas irraa hin hafne ni beeka. Akiit. Micayyoo maaliif qaba? An argachuuf obboleessa kee mucaa wanni wani jechaa jiru. Si argatu. Kottuu baasi jechaa jira. Si argatuuf bara. Atuu akkaataan itti si argatu dachaas irraa hin haftaati. Ni beeka akka nafne ni beeka. Irra caalaan Oro jaartii mana keessaanii gubdiidha. Gubdee baaftii. Namni dhalaa hin ergite. Jechuudha. Garuu tana ammoo nuti sammuu itti fayyadamna. Ni beeka tana. Amma tana sammuu itti fayyadamna. Maammeen naqabuu dhiisiti. Naqabuu dhiisi naannoo kiyya dhiyaatu ni beeka. Ni beeka. An onni tokko kan naqabatu. Wal beeynaas. Tamam. Maali? Tasgabbaa'uun xiqqoo wanni tasgabbaa'u mala laaluun Dirqama. waan ta'eef xiqqoo tasgabbaa'e malee dachaas waan takka godhuu hin danda'u. Baruudha. Atis gara keetiin nama gootisanii haatichanii wal jiteenyee mari'annee ani fincii wayii argeen jira. Gama gatii. Fincii wayii argeen jira. Mana wayiitti tokko manni turanii hara dhaquudhaaf ka'ee haalli namni ijoollee wanna ta'e. Kanaafi nuti waan gochuu qabnu akkasiin jedhe mariin ija tokkoon qalbii takkaan yaada tokkoon ijoollee tana baasuu qabna. Garuu ittimu haa dhaga'u. Ibsaa argatte jettee ibsaa argata jedhee yookaan ijoollee kottee irraa cabse baatitti fa'attaman hin duuta. Kanaaf hin jiraattu. Ni dhageetta. Chaas jedheen dura ittiin yaadachaas maammeen dhaaduun isaa hedduu lammata immoo risaalaan telefoonaa kan irratti bu'aa jiru waan adda addaati. Kanaaf maammeen hanga waan hidhata duyda duuba deemu kana haga dhaabnutti gadhiifamuu hin qabu jennaan isa gadhiisee kunoo har'aan tan immoo nama biraa osoo hin taane isaa fi obboleettii haadha manaa ibsaa
qabe jechuudha. Inni dachaa sun itti fakkaate iccitii irraa argadhe maal goonaa cinqinaa jedhee Jechuu isaati. jechuu isaati akka isaatti jechuudha. Kun immoo zaalimni akkas hin beeku jechuudha. Inni kana dhiisi nama qorii itti nyaatetti udaanu. Udaana dhugaadha. Sana waan ta'eef ati amma hundaafuu borurraa bobbaa keenya haa eegallu duraan illee lafan teenye har'a mana galee. Laa arran tanaani Har'a mana galee bakka hundatti amma Afrikaa hoteelii fakkeenyaaf kan wannaa kanarratti iccitii namoota hedduutti himee biraa deeme achi booda nama 5 ta'anii isaanii mana hoteelaa ol seenanii achi naa bilbilanii namtittiin immoo haasa'a kana dhageettee isatti himtee achi osoo waan nyaatin maammeen faanti fiigaa turan. Ashama kabajamtoota keenya hordoftoonni asumaan warroonni hordofaa jirtan asumaan ibsallee dhufee hun dhiifama gaafadhee asiin immoo xiyyeeffannaan kenna xiyyeeffannaa dachaasiin mucaa zaalima kan harkaa mucayyoo sanaa fi dachaasiin harkaa baasuudhaan zaalimni yeroodhaaf nama soba malee yeroodhaaf nama azaba malee fuuldurri isaa hin milkaa'u wanti nuti goonu hunoo ibsallee isin duratti waadaa isinii galee irra guddina immoo tokko isa akka isa dachaasiin harkaa baafnee akka isa deebinee isin duratti azabnu abdii guddaa qaba. Kun immoo karoora kooti kaayyoo kooti. Wallahi manguddoo illee hin argu. Manguddoo tokko hin arginu. Maammadiin fidee asitti isin agarsiisa.